waajjirri investimentii fi industirii bulchiinsa magaalaa Adaamaa qonnaan bultoota waldaalee maaxaa fi waldaalee hojii gamtaa gara investimentiitti ce'aniif beekamtii kenne. Saganticha irratti kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee qaamoleen hoggansaa olaanoo keessummoonni saganticha irratti affeeraman qonnaan bultoonni gara investimentiitti ce'an miseensonni waldaalee maaxaa fi waldaalee hojii gamtaa sagantichaan calalaman qooda fudhataniiru. Sagantaa kenna beekamtii kana irratti argamuun kan eegalchiisan itti gaafatamaa waajjira investimentii fi industirii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Tasfaayee Kaasaa yaada kennaniin warra gara investimentii simanne kanaaf guyyaa muraasa booda lafa harkaan gahuun heyyama investimentii ni kenninaaf jechuun waadaa galan. Namni heyyama investimentii erga argate lafa erga argate dafee haala waliigaltee isaatiin hojii keessa galuutu irra jiraata jechuudha. Warri guyyaa har'aa gara investimentiitti ceetan waliigala 65 taatu torban dhufu irraa kaasee lafas harkaan geenya environmental impact assessment yookiin immoo faalama qilleensa naannoon qoratamee xumuramee jira. Dokumentiin waliigaltees waan hunda xumuramee jira. Torban dhufu irraa kaasee lafas harkaan geenya waan ta'eef daftanii too yeroo jedhame kana keessatti isinis muuxannoo guyyaa har'aa argattan kan akka lafa qabsiiftan abdii guddaa qabnaa jechuudha. Investimentiidhaan kaapitaalli biliyoona 2.9 galmaa'uun kan danda'ame ta'uu kan eeran obbo Tasfaayeen lafa hektaara 26 ol abbootii qabeenyaa kanaaf qophaa'eera irratti misoomsuuf of qopheessaan dhaamsa dabarsan. Warra amma guyyaa har'aa ce'an kun waliigala investimentiin kaapitaal isaan galmeessisan guddaadha. Kana keessatti waliigala fudhannee yoo laallu kaapitaala gara biliyoona 2.9 galmeessisanii jiru. Hundaa ol jabaannee yoo hojjennu jabaannee yoo carraaqnu akka mootummaattis nutis isin cinaa dhaabbanne waan isin deeggaruu qabu waan rakkattan nutti himaa nutis isin gargaaraa wal deeggarree yoo kan baanu ta'e kanaa ol jijjiirama fiduun hin danda'amaan. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee abbootii qabeenyaa calalamuun gara investimentii dhufaniin baga gammaddan jechuun kaayyoon imala badhaadhinaa barnootaan dhaloota qaruu hawaasa diinagdeen misoome uumuu fi sirna cimaa uummataa ijaaruu irratti cimnee hojjechuu qabna jedhan. Karoorri imala badhaadhinaa kaayyoolee gurguddoo 3 qabatee qophaa'edha. Kaayyoon inni tokkoffaa teekinooloojiidhaan barnootaaf teekinooloojiidhaan uummata keenya qaruudha. Kaayyoon inni lammaffaa karoora imala badhaadhinaa diinagdeedhaan uummata keenya humneessuudha. Hawaasni diinagdeedhaan hin humnoomne homaayyuu ta'uu dhiisuu danda'a. Kaayyoon inni sadaffaa karoora imala badhaadhinaa sirna cimaa uummata keenya tajaajiluu danda'u, rakkoo uummata keenyaa hiikuu danda'u, mul'ata kaa'uu danda'u, mul'ata gadi dhufu sarkaa gadiitti hojiirra oolchuu danda'u sirna cimaa uummata keenyaaf ijaaruudha. Adaamaan waan kamuu yoo hojjetan lafatti milkaa'u waan taateef warri har'a carraa kana argattan murteessitanii misoomatti galuun kan birootiif fakkeenya gaarii ta'uu qabdu jedhan. Egeree fi feetii uummata magaalaa Adaamaa kan irratti hundaa'u industiriidha. Adaamaa giddugala industirii gochuudha. Ittaansee lammaffaan qonna, sadaffaa afuraffaan akkuma amala hojii isaatiin ni jiraatu jechuudha. Egaa industiriin gara Adaamaa dhufe yookiin Adaamaadhaaf karoorri kun yoo qophaa'u bu'uurri keenya eenyuunidha industirii kanatti galuu hin danda'u. Industirii gurguddaa biyya biraatii hawwinu kan finnu akka jiruun ta'e industirii mana manaa bahuu qabaadha. Giddugalli industirii guyyaa har'aa laaltan, industiriiwwan godoo guyyaa har'aa laaltan giddugala industirii Adaamaa egeree warra murteessanidha cimanii hojjetan. Adaamaa giddugala industirii goone yoo jennu abbaa qabeenyaa biyya biraatii barbaannet Adaamaan industirii taatii jechuu keenya miti jechuudha. Abdii ummanni keenya hojii qabu beeku, abdii ummanni keenya investimentii irratti qabu sarkaa olaanaatti guddisuudhaan giddugala waan hundaa goonaa jennoo jedhuun karoora qophaa'eedha jechuudha. Namoonni 65 qofti gara investimentiitti galuun Adaamaa hin madaalu kan jedhan obbo Haayiluun warri kana dura investimentiitti ceetanii lafa fudhattan daftanii irratti misoomsuu akka eegaltan dhaamsa dabarseedhan. Warri bara darbe ijaarsa eegale barana hin beektu. Warri bara darbe lafti harka ga'ee lafa qabatee taa'e maal akka ta'u argaa jirtu jechuudha. Garaagartee warra lamaan gidduu jiru kan dafee murteessee hojii eegale har'a maallaqa fiduu jalqabeera. Kan laficha qabatee taa'e
lafa deebisuutti jira jechuudha. Kanaaf murteessitanii daftanii gara hojii akka galtan dhaamsa dabarsuufi. Yaada goolabaa kaasaniin immoo abbootiin qabeenyaa lafa fudhatanii dafanii ijaarsaa fi misooma hin eegalle hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jalqabu ta'uu dubbachuun warreen adda investimantiitti ce'eef gammachuu qaban irra deebiin ibsan. Yeroo gabaabatti saffinaan yoo hojjanne, saffinaan gara xumuraatti yoo deemne, lafti sun kan lafa uummata magaalaa waan ta'eef kan isaanii akka hin taane carraa kanaan akka baranii fi hojiin olaantummaa seeraa kabachiisu manneen hojii dhimmi ilaalu akka hojjetan asumaan kaa'uun barbaada jechuudha. Dargaggeeyyiin cimanii akka hojjetan, carraa uumameef fayyadamanii carraa birootiif akka qophaa'an, qonnaan bultoonni keenyas bara dhufuuf akka qophaa'an, ammas torbee itti aanu kana murtiin lammaffaa waan darbuuf warri karaarra jirtan daftanii adeemsa xumurattanii murtiitti akka ceetan carraa kana waamicha dabarsuun barbaada. Abbootiin qabeenyaa gara investimantiitti ce'an tokko yaada raadiyoo EBS'if qoodaniin beekumtiinuu taasifametti gammanneerra dafnee misoomatti galuuf liqii mijataa fi laftee waadaa nu galame yoo nu harka ga'ee misoomatti galuurraa wanni nu daangessu hin jiru jedhan. Carraa kana argachuu keenyatti baay'ee itti gammanna. Guyyaa har'aa kana geenyee gara investimentiitti waldaan keenya ce'ee beekamtii kana nuu kennu isaaniitti gammachuun nuyi qabnu baay'ee guddaadha. Waan qabatamaa tokko lafarratti uummata keenyaafis miseensa waldaa keenyaatiifis bulchiinsa magaalaa Adaamaatiifis argisiisuu waan barbaannuuf gama mootummaatiin tokko lafichi dafee akka nu harka ga'u, inni lammaffaan immoo deeggarsa liqii ilaalchisee koreen dhaabbatee jira jedhanii jiru wanta ta'eef karaa koree kanaatiin deeggarsa akka nuu godhame nuu mijate nuuni hojiitti hin seennaa. Carraaqii hedduu keessa bu'aa bahii hedduu keessa dabarreet guyyaa har'aa ga'uu dandeenyeerra. Garuu carraaquun inuma jirti. Mootummaan garuu kana ilaalee akkasitti qophii akkasii keessa nu jajjabeessuunii fi qotee bulaan duraan haala adda addaatiin carraa kanan arganne hundi argate carraa kanatti fayyadamaa ta'uu keenyatti gammachuu natti dhaga'ame carraa kanaan ibsuu barbaada.